Hordoftoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa Qophii of Argaati. Qophii of Argaa xiyyaadhaatiin sagantaa gabaabduu takka qabadhee dhufee jira. Innis maali yoo jenne akkuma dhiyeenya kana anas dabalatee namoonni hedduu dhimmoota obbo Jawaar Mohaammed kitaaba barreessuu fi eebba kitaabichaas wal qabatee akkasumas mootummaa Itiyoophiyaatiin illee maaltu ta'amee ka jedhuu fi akkasumas kaadiroonnis mootummaafis akkasin namoonni tokko tokkos kan dhuunfaanis Abiyyiin deeggaran kan dhuunfaanis Jawaarinis deeggaranii asii achi maal waliin deebisaa jiranii inni kun immoo maal fida rakkoo maal qaba waan jedhu fi immoo isa kana bifa kamiin furachuu qabna yaada jedhu waan akkasiisaniin irratti gabaabduu xiqqoo yaada kiyya kaa'achuu barbaada. Yeroo garaagaratti sagantaalee bifa kanaan qopheessuu hedduu qaba. Kanaaf yeroo saganticha kana akka namoota hedduu bira ga'ee namoonni hedduu waan kana waan nu dubbannu kana madaalanii laalaniif sheer laayik nu godha. Asumaanis yuutuubii Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa sabiskiraayib nu godha isinii jechuu barbaada jechuudha. Kallattimaan gara saganticha kiyyaatti isin deebisa. Jawaari kitaaba barreessee sagantaa kiyya kana ka dura darbe irratti dubbadhee ture dhimmoota gaafa eebbaa kitaaba biyya Keeniyaa Naayiroobitti eebbifama jennee turre inni sun hin milkoomne sababa milkaa'uu dhabuu eebba saniitiin wal qabatee namoonni hedduu yaada isaanii kaayanii jiru. Ammallee kaa'uun ittuma jirama jechuudha. Namoonni hedduu waan isaanitti fakkaatan tokko inumaayyuu yaada nama kamiyyuu bira hin jirre yaaduma dhuunfaa ofiif akkuma ofiitti fakkaatetti kakaa'ulleen argina. Namoonni shakkiin waa dubbata hedduutu jira. Immoo isa kanaan adda ka ta'e immoo namni ka amanuu qabu maali kan waan abbaan suniin na ilaallata jedhee wantichi sun lafa kaa'ee amanuun gaariidha jedha. Akkuma beekamu obbo Jawaarii fuula feesbuukii isaa irratti sababbii kitaabni sun guyyaa sanatti gaafa muddee 19 eebbifamuu dhabeessanii fi barreeffama gabaabduun ibsee jira. Otoo akka kiyyaatti moor waan biraan hin barbaachisu abbaan cidhaa isa waan ta'eef waanuma inni jedhe sana fudhannee cadhisuu qabna. Ture garuu akka akkas hin taane namoonni hedduu sababa kanaanis kan Abiyyiinis abaaran hedduutu jira. Kan mootummaa Itiyoophiyaa hedduu balaaleffatantu jira. Akkasumas kan immoo asitti baga ta'ee baga godhee abbichuun kenna humna qabaa harki dheeraa warri jedhanillee baay'eetu jira jechuudha. Kunniin amma maaliin wantoota hin barbaachifne jechuudha. Asii achitti wantoota dhimmillee hin laallanne wantoota silaa dubbatamuu hin qabne namoonni fedhii yookaan dhageettii horachuuf jecha wantoota ofii isaaniitii uumanii dubbatan ta'uu danda'a. Maaliif bara kana keessatti bara namoonni badii uumaniif bayanii rakkoo sana itti gaafatamummaa fudhatanitti mootummaan haga ammatti kitaaba kana kitaaba obbo Jawaar Mohaammed akkan eebbifamne natu dhoggee waan jedhu wayii mootummaa Itiyoophiyaa irraa hin dhageenye jechuudha. Kanaaf inni kun tilmaama namootaati. Tilmaamni namootaa yeroo baay'ee akkuma ofii yaadanitti tilmaamuun tariitii rakkoo fiduu danda'a. Namoota fakkeenya hubannoo siyaasaa hin qabne biratti mootummaan Abiyyi yoo daangaa ce'ee kitaaba obbo Jawaar Mohaammed gabarraa kana akka eebbifamne dhoogga ta'e namoonni isa kana dafanii gara balaaleffatuutti mootummachas yookaan qara deeggaraa jiraatanillee hubannoo dhabuurraa akka ka'ee garasitti geessuu danda'a. Namoonni tokko immoo humna silaa Jawaarii qabus ka Abiyyi hin qabnes kennanii fi yeroo tilmaaman argina. Inni kunniin immoo oolee bulee
rakkoo uumuu danda'a. Maaliif ammallee gaaga'umsi siyaasaa Itoophiyaa keessatti akkuma itti fufetti jira adda hin cinne. Haa ta'u ammallee humnaan taan caalaa daraanuu dabalee gaaga'umsi uummata keenyaa osoo kun irraa haa dhaabbatu jennu osoo uummanni bahee nagaa naa galuu qotatee haa buluu bakka barnootaa dhaquu qabu gara mana barumsaa dhaqee iskuula isaa baratu osoo nu jennu immoo deebi'ee kan wanti san caalaa dhufuuf deema jedhee yaada. Kanaaf tilmaaman taane kaa'uun wantoota akkanaa kanaaf carraa karaa dhaabana jedhee waan yaaduu fi isa kana yeroo baay'ee yaada sirrii hin taane kennuu irraa oduu of qusannee yaada jedhutti deema jechuudha. Isuma kanaan wal qabateeti namoonni hedduun waa'ee obbo Jawaar Mohammadii baay'ee ka haasayan argina. Keessaayyuu namoota tokko namoota durallee bakka hin qabneef namootuma durallee kijibaniituma bulanii namootuma kana dura tokko jechoota namaa gurgurataa immoo qabeenya uummataa saamaa gara lamaan dabile jintii ta'a warrootuma jiraatantu jira isaan irraallee dubbachuu nun barbaachisu yoo haa kallattiin garamitti deemama jedhanii yookaan of arganii of dhagayanii namoota saniif dhaamsa kaa'uun dirqama ta'ee argama. Maaliif ati gaafa biyya tokko keessatti hojjattee jiraatta yoo ta'e ati ogummaa qabaatta taanaan yeroo of faarsitu an ogummaa qabaa ogummaa kiyyaan hojjadhee bulaa yeroo jettu taate immoo ogummaa kee sana faarsite ogummaa kee sana cimsite hojjetuu bakka qabdutti immoo qaama tokkotti duulaa qaama tokko faarsuun gaarii natti hin fakkaatu. Kallattimaan dhaamsi kiyya guddaan namoota tokko lama haaf qaba. Tokkoffaa obbo Habtaamuu Lammuu Qaanqeeshoo yookaan bokkuu maltiimiidiyaan yeroo garaagaratti hojiilee basaasummaa jedhu maal wantoonni yeroo baay'ee kutaa tokko buusuu waan hin beekne haasa'uu waa'ee for example yeroo baay'ee garaagaraatti walitti dubbanne illee jirra waa'ee arsii yeroo baay'ee harkatti naqatu. Kana jedhu Habtaamuun Oromoo miti arsii Habtaamuu hin ilaallatu jechuu miti. Haa ta'u garuu bifa saba sana diqqeessuun bifa aadaa saba sanaa diqqeessuun yeroo itti garaagaraatti kakkaasuu argaa turre barreessaaf illee turre nurraallee gaayidii bakka itti fudhateeru hin ture. Haa ta'u garuu amma gadi ba'ee yeroo inni haala gadi bu'aa kanaan obbo Jawaar irratti haasa'u nu waanuma deeggartoota Jawaar qofa taaneefi miti ka dubbannu jechuudha. Wal cabsuu waan jedhu achi keessa haasaa sana keessatti wal tuffatuu, wal cabsuu, wal diqqeessuu. Nu Habtaamuu waan baay'ee waan badaallee hojjattee si arginee waan mi'aayaan taanellee gootee arginee maaliif waan si cabsuu hin barbaanneef hojii kan kee abmishaa jirta jabaadhu siin jedhaa. Haati waan bakka dogongorri jiru si himaa turre. Ati garuu dhugaa afaan itti konolee gammachuu fa'a akkamitti akka kaaste miidiyaa kee irratti baay'ee nadhagama akka nama tokkootti nadhagama. Lammaffaa Jawaariin akka hiriyyaa kee ta'ee gootee fakkaafte jechuudha. Atiif Jawaar gonkumaa yoo nama hiriyyaa walii ta'ullee miti hiriyyaallee mitillee yeroo lama sadii si hordofaa sirriitti wal hordofnaa. Kuni baatee yeroo lama sadii waa'ee Qaanqeeshoo irratti gingilchaa kan kee irratti isa duuka jiraachuu kan kee yeroo itti dubbatte harka lama sadii hin ture. Isni suni gaariidha maaliif waliin dhaabbachuu walirratti duuluu irra waliin duuluu waan jedhu sanatti waan amanuuf sun sirrii goote garuu adda immoo deebitee
bifa gadi bu'aa ta'een bifa hamilee namaa cabsu dhageettima qaba jettee miidiyaa mootummaa irra kore jettee akkasitti haasofta yoo taate maaliif biyyuma kana waliin naquuf deemta jechuudha. Nu amma nama biyya waliin naquu hin barbaanne. An amma fakkeenya asirra taa'ee yeroo haasa'u of eeggadhee haasa'uu qaba. Wanti asii dubbadhu nama tokko daa'ima xiqqaa takka akka miinetti dubbachuu qaba jechuudha. Jawaari immoo nama dhiibbaa qaama kamuu irratti geessisuu danda'u. Tokko garuu si dhagaa jechuu kiyyaa miti jawaarii haasaa kan kee dhaga'ee bira darba malee ittillee hin fayyadamu hin beekna. Haa ta'u garuu hagana gadi bu'ee maaf hagana gawwul buumna obboleessa kiyya gadi waliin buusina. Yoo maaliif eega hiriyyaa kiyyaa jette amma dura hiriyyaa kennaa waliin hojjannee si jala yaanee jedhaa turte. Okay, eega hiriyyaa kee ta'e maa tilmaamtee filannoo seenuuf ta'a. Jawaari an beektanii fi nu jawaari hin beekne jawaari nutti hin jijjiiramne istiin nu deeggaraa isa waliin turree kaayyoo tokko irra jirraa karaa nagaa irra jirraa karaa duutiitti dhaabbatu yeroo itti dubbannutu jira. Kanaafi oduu eegaa hiriyyaa kee ta'e maaliif itti himne? Maaliif hin bilbilleef? Maaliif hin dubbifne? Ati yoo fakkeenya nama dhiibbaa geessisu tokko yoo taate maaliif isa osoo miidiyaatti baate waa'ee Jawaariitiif waa'ee Abiyyi muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi yeroo wal faana dubbattu wantoota namoota gugurdaa Oromoo lamaanii kasaba tokko ka haadhaaf abbaa tokko kanneen dubbataatti waan ta'eef maaliif goltee gara tokko goltaa jechuudha. Maaliif rakkoo uumtee jechuudha achittan akkanatti mul'atutti Jawaariin illee oduu keessaan bilbiltee maal jedhaa jirta. Dhageettii qabda oo ta'e. Asi dhaga'u asi didu jechuu qabda ture garuu baatee ofiishaalii tiktookiin haga maal achi ofii maal jedhu kun ulfaataadha wal cabsuu natti fakkaata. Immoo yeroo baay'ee xiinxala yoo waa'ee xiinxallee dubbannu gingilchuunii fi xiinxaluu waliin fakkaatu gingilcha jettaa. Garuu akka ati itti gingilchite Jawaariin amma akka tamma Jawaariin itti gingilchite kunnuu hin taane sirrii miti. Sirreeffadhu sirreessi deebii gingilchi yoo gingilchuu feete Jawaariin hin gingilchin hin jedhu. Gingilchi namuma kamuu nallee gingilchuu barbaadde nallee gingilchi minim wanti dogongortu wanti asiin achi kana jettu hin jiru kallattiin Jawaariin waan ta'aa jiru dhugaa jiruu fi dhugaa biyya jirullee lafa kaayii dubbadhu. Abdaamuu kenna. Maaliif dhugama yoo dubbannee jenne biyyi suniin akka ati biyyattiin ati miidiyaa qaanqeeshoo yookaan bokkuu maltii miidiyaa nu himtuu fi biyyattiin nullee bari nama qabnaa biyya sanii fira qabnaa bari achii baanee be hin beennaa. Sirrii miti wantoonni sun biyyi dadhabdee jirti. Dhugaadha kun dhugaadha. Biyyi baay'ee dadhabdee jirti. Biyya dadhabdee kana immoo nu amma biyyi moora akka dadhabdu akka biyyi kun moora caccabduu miti ka barbaannu nu. Akka ololli kan kee yuutuubii keellee namni baay'ee si ilaaluu fi miti nu. Kanaa miti nu amma inni nu fayyadu. Ati saantibii karaa yuutuubiitis dhufaa yookaan mootummaanis si kafala ta'uu danda'a hin beennu bifa itti hojjetaa jirtuun hin beennu dhaabbata OBN guddaa tokko waliin hojjetta biyya keessa jirta hojii biree yaa'u namni biyya sanitti miidiyaa qofaan namni jiraatu baay'een hin jiru sagantaalee ati dhiyeessaa jirtu deetu hordofnaa garuu torbaanitti sagantaalee torbaanitti guyyaa tokko dhiyeessitutu jira. Malee guyyaa guyyaanuyyuu afgaaffii namaa kaguutu baay'ee miti torbaanii yoo danda'ame nama lama sadii rispoonserri keellee argaa jirra nama dhaabbatuma takka lama sanuu dhaabbata miidiyaa mootummaa tokkoof yaa waan kafaltu qabaachuu malta. Garuu hojjetaa jirta yoo taate hojii kee hojjechuun bareeda garuu lafa daldalaartallee yoo taate sunillee ragaan
jiraachuu mala. Nu amma yoo gurgurattellee yoo bittee gurgurtellee lafa abbaa keetiiti. Lafti ka Oromoon yaa'u lafa yeroo ammaa kana namoonni hedduun lafa qonnaan bulaa tuulamaa saamanii jiru. Saamamaa jiru. Saamanii gurguratutti jiru. Warroota san keessa guruppii san keessa galuu dandeetta. Isa kanaaf ragaan jiru maali yoo jenne yeroo Jawaaritti duultu Shimallisii goltee Jawaari waa'ee inni akka dhuunfatti nama kanatti barreesse poosti godhuu isaa sana yeroo itti kaaftee akka dogongoraatti dubbattutu jira. Wantoonni ati dogongorte miliyoonatu jira obbo Habtaamuu kenna. Kanaafuu dogongora namaa hin gingilchi. Ati nama dogongora namaa gingilchu waan taateef hin gingilchin jechuun hin barbaannu gingilchi. Garuu yeroo gingilchitutti yeroo waa wayii sortu kan argitee yeroo garii waan hin baafnetu jira. Wantoonni hin baafne sun sababa mataa isaanii qabaatu. Waa faaluu danda'u. Sirriidha namoonni yaada gaarii itti kennuu dhabuu malu. Karaa adda addaatiin waanuma hunda lafa hunda ijjatanillee kanallee laalladhu. Yaa'u si caalaan beeku ati jabaadha. Kanaaf waan akkanaa kana walitti duuluu baanne tootaalii si qeequun kiyya waan si hordofuuf si qeeqa, waan si laaluuf si qeeqa. Lammaffaa immoo yaadni kee naan fudhatamne taanaan naan fudhatamne. Waan naan fudhatamneef waan sirraa jibbe tokko sitti himaa jechuudha. Tootaalii sagantaaleen kee gaarii miti jechuu kiyyaa sagantaalee babbareedaa hedduu qabdaa. Garuu sagantaalee gadi bu'ee nama tokko irratti sanuu fiigirii mataa nama tokko irratti duultu kana dhiisi. Gaarii miti. Kun isa kana namoonni biraa immoo namoota akka aartii keessaatti bu'aa gaarii fidanii nama amma yeroo dhiyoo kana keessatti aartii Oromoo bifa viidiyoolee babbareedaa kilippoota ajaa'iboo ta'an ciccimoo hojjetu nama beekamu Birraa Gammadii yeroo hojii itti milkaa'ee yeroo baay'ee Birraa Gammadii Basaasa jedhu namoonni baay'een bara viidiyoo Basaasaa yuunivarsiitii Marraa Basaasa ture namoonni baay'een ni naasa'u. Ani guyyaa tokkollee qeeqeen beeku Birraa garuu maaliifi hojiin inni hojjetu konfideensiin wantoota hojjetu waan gaarii waan irraa sirraa arguufi Birraa jabaadhu siin jedha yeroo baay'ee keessaan illee si barreessan beekta. Garuu ammallee aartii Oromoo fafootti furguggatu fafootti deemu aartii Oromoo irratti waan babbareedoo hojjetteetta. Isa sana ragaa namaas hin barbaachisu ragaalee hojii qabda. Amma garuu waliin dhaa jirta. Waliin hin dhayinii dhiisii. Waliin hin dhayinii dhiisii. Maaliifi siyaasaan badaadha. Siyaasatti hin seeninii. Siyaasatti hin seenin so jiruun siyaasaa jiruun namaa jiruun keenya hunduu siyaasa haa ta'u garuu kallattiin maqaa namaa dhayaa maqaa guruppootaa barreessaa girrisaa jedhaa milishaa jedhaa kaadiree jedhaa maal jedhaa kunniin namootni argitee vaaliyuu yookaan kwaalitii atin hojii hojjetaa jirtu hojii guddaa hojii sabaatu si harka jira hojii sabaa maalee wanta biraatiif siin qeequ girrisaa jedhanii waan feete jechuudha mirga guutuu qabda. Garuu waan hojii sabni sirraa barbaadu harkaa waan qabduuf hojii kanas harkaa faallaa dhiisisiin jechuu barbaadan akka kiyyatti jechuudha. Akka nama tokko akka nama wal beekuu tokkotti akka nama karaa toora feesbuukii kanaan waggaa dheeraa wal argaa turre. Kanaaf ergasii gara viizhinii intarteeyimentiin waan babbareedaa saba Oromooti gumaachitee jirta. Immoo yoo deebitee ammoo sababa maqaa siyaasaa maqaa
Wannoo kanaatiif maqaa adeemsa ammaa Jawaar waa dubbateen Jawaar qeequuf jecha wantoota adda addaa kana kaaste tariitii si jalaa gadi bu'a. Kwaalitiin hojii kan keetii yookaan bareedinni wanta uummata keetii gumaachaa jirtu kun si jalaa diqqaata. Maaliif namni akkuma yoo gaafa nama tuffate yoo gadi si buuse wama ati hojjettu waliin gadi si buusa malee waan sana waan ati harkaa qabdu sirraa fudhateeti si lafatti hin darbu. Kanaatiin beekta sirriitti na caalaa beekta. Kanaaf kanniin irraa of eegi. Kanniin irraa yoo of eenne of eedde waan hojjettu kana itti milkoofta jechuudha. Milkaa'inni kan kee kaburu ejjennoo atadhaa fi wantoota afaan keenya kana keessaa bayan wantoota namaan jennu ka jedhaa jirtu kun girrisaa ka jettu kun tariitii nu'u jechuudha. Nu amma warri amma guruppiin Jawaar wanta yaada Jawaar deeggaru tootaalii girrisaadha jedhamaan hin beeke jedhanii jechuudha. Maaliifi nu garuu girrisa jechuun silaa warroota asii achi fiigan jechuu ta'uu malanii nu garuu hin fiinne Jawaarii waliin gaafuma jalqabaa gaafuma namni kun qabsoo kanas seenu isa durallee itti seennee irra ta'uu danda'a. Achumatti bakka dirreetti wal geenye gubbaa jirra stiil jechuudha. Baggara biraas hin deemne. Yoo immoo nageenyi namaa nageenyi sabaa yoo nageenyi sabaa dhufe nageenya sabaa hin booressinu hin cadhifna. Yoo immoo sabni miidhamuu jalqabe miidhama sabaa yoo argine ulee ol kenne san qaqattisuun isan fuunee luqqifna jechuudha. Uleen keenya haasa'umaa uummata keenya cinaa dhaabbachuudha waan dandeenyeen. Kana bira darbinee Birraan maal godhee Habtaamuu Lammuu maal godhee Baluu maal godhee jennee namoota maqaa isaaniitiin dubbachuun hin barbaachisu. Kunillee maaliifi kallattii wanti kanallee kaaseef jara lamaan kanneen waan isin hordofuuf waan argaa jiru waan waliin jala jirruuf ifi immoo yeroo garagaraatti karaa adda addaatiin illee wal dubbisaa waan turreef fi dhaamsa waliif kaa'uu barbaanneeti malee wal jeequu yookaan tuffii isinirraa qaba jechuu kiyyaa miti isin lamaanuu jechuudha. Kanaafuu ani dhuguma Birraan hojii bareedaa hojjetaa jirta jabaadhu. Garuu ta'amma girrisaa milishaa jettu tana biraanuu hambisii kiliipii babbareedoo kasanuu sadarkaa akka addunyaatti bareedaa ta'e hojjetaa Vision Entertainmentiin isa jabaadhu. Sabni Oromoo immoo sababa atiin nama tuttuxxuun tariitii Jawaariin tuttuxxuu namoonni tariitii argitee jira waan nama hojjennu kana wannoodhaan namoota tiboozoo ta'antu diqqaata. Gaafa tiboozoon sirraa diqqaate immoo waa hedduutu sirraa diqqaata jechuudha. Kanaaf vaayiliyuun kan namaallee yookaan wanti sadarkaan sii kennamullee achumaan gadi bu'a jechuudha. Hojii keenya ka sadarkaa keenya gadi buusa. Kanaaf kanniin yaanni an qabu kana yaanni waa'ee namoota kallattiin haasa'uun nan barbaachisu. Dubbadheellee hin beeku dhiifama naa godhaa isin Habtaamuu Lammuullee maaliif waan ati akka ati itti Jawaariin ibsite xiqqoo naaf hin taane anaaf hin taane. Tootaalli naaf hin taane ana qofaa miti namoota hedduu hin taane. Maali obboleessa keeti Jawaar waan ta'eef malee yookaan Jawaarissitu taraa Jawaarii fi Jawaar dubbatatu hin danda'u jechuu kiyyaa miti. Akkanatti wal ibsuu hin qabnu jechuu kiyya tootaaliititti ba. Akkanatti wal ibsuu hin qabnu. Akkuma kana dura yoo ka yaadattu ta'e waa'ee aadaa sirba Faayisaa ilaalchisee waan ati dur barreessite sirrii miti. Aadaan keenya aadaan Arsii keenya akkanaa miti siin jennee sirrii jettee fudhadhe jettee keessaan walii barreessinee walii gallee hin dagatin. Ammallee hoo Jawaariin qeequu
harka pireesentii dhibbaa guutuu qeequu ni dandeetta. Garuu bifa ammatti qeette kanaan hin qeeqin. Maaliif bakka dhaabbatte mul'ifte. Hin deemnu asii eessa deemna amma yeroo jettu qaama deeggartu qabda. Qaama si jiraachisaa jirutu jira jechuudha. Qaama san deeggarta. Qaama kana deeggarii siin jedhaan jiru. Deeggaruun waan biraati. Garuu akkaataa itti dubbannu, akkaataa itti walitti dubbannu, akkaataa itti nama kana waa'ee deemu kana hubachuu dura waanuma wayyaa nama miidiyaa kanarra bayan ammoo dhagaye jechuun wayii jedhee fi jechuma san qabattee fi iddeen gingilcha jechuun sirrii miti. Maaliif maal ta'a wanti sun waan jedhullee ilaaluu qabda. Yeroo baay'ee hojjannee kaanee yeroo itti qaanuuf nuti dhufuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Jawaariin keessaan dubbisuu oduu qabdu keessaan dubbisuu dhabdee wantoota akkanaa kana godhuu kan keetiif I am so sorry. Anillee sitti haganaayyuu personaali maqaa kan kee dha'ee dubbatu kiyyaafuu dhiifama naa godhi. Maaliif tarii walumatti himuuf malee anillee ka jedhaa jiru yoo na hubatta taate isin lamaanuu birraanis Habtaamuu Lammuullee yoo kana hubattan ta'e wanti an jedhaa jiru wantoota konfliktii nu jidduutti uumamaa wantoota saba Oromoo kanaa adda fageessaa waan walii nu galchaa irratti oduu fokas goone jechuu barbaadeeti yoo na hubattan ta'e malee mirga dubbatu abbuu mirga akka fedhetti waan fedhe dubbatu mirga qaba. Garuu mirga waa'ee waloo yoo dubbannu waa'ee waliinii yoo dubbannu waa'ee nama maajoritii hoogganu tokko yoo dubbannu irraa of eegganna. Nama yeroo baay'ee yoo dubbadhu waa'ee Abiyyi irraa baay'ee of eeggadha. Jechoota inni jedhe dabalaaf malee. Fakkeenyaaf jechoota xixiqqaa akka inni amma miidiyaa bahee haasa'u kana nullee ittiin qoosna. Maaliif yoo abbaan ofii qoosettuma qoostaatillee. Maaliif nama qoosu inni nama hojjetu miti nama qoosu jechuudha. Qoosu isiniin jedhu hin haasaya. Waan haasa'u sanuu garuu as keessaa hin haasa'u. Afaanuma kana haasaa haphii kakkaan malee gadda. Handuuqi mootsifooti honaal ka jedhe san wantoota akkanaa kanneen amma mootummaarraan barbaachisu tootaalii kun mootummaa yoo taate ati wantoota akkanaa kanaa dubbatumaayyuu sin barbaachisu ture garuu inni sadarkaa ofii hin beekne sadarkaa irra jiru hin beekne sadarkaa mootummi akka mootummaatti osoo hin ta'in akkuma nama nu amma isaan amma kun waan namni barreesse argee dubbadhaa jira akkasitti dubbate inni jechuudha. Kun immoo vaaliyuu isaa gadi xiqqeessa sadarkaan nama kanaa sababa kanaatiif gadi bu'an yoo haasofnu waa'ee Abiyyi akkas haasofna malee wantoota xixiqqoonni haasee kanaan ittiin qoosna malee sadarkaa biyya ministeerummaa irraan fudhannu ministeera biyya bulchaa jira abbaa nama biyya guutuu san bulchu jechuudha. Abiyyi hoogganaa biyyaati. Sadarkaa isaa irraan xiqqeessinu jechuudha. Garuu sodaataa waa hedduu sodaataa lafa sodaataa kanneen itti himna maaliif sodaata konfidensiin biyya sana konfidensiin horaa bulchaara yoo ta'e jedhe bulchuu qaba. Hojii hojjetaara yoo jedhe Jawaar dubbateef wanti asii achi isa fiigee ganda keessa isaa asii achi utaalchisuuf hin jiru jechuudha. Kanaafuu wantoota akkanaa kanneen akka gollee gara tokko gollee sadarkaa nama tokkoo gadi buusaa sadarkaa tokko ol kaasaa wajjenne ofii kennaa wal miidhuu taati. Ammallee ka jedhaa jiru Jawaarii waan Jawaar jedhaa jiru Oromoon guutuun hubachuu qaba. Jawaar ka jedhaa jiru biyyattiin sunniin dhuguma dadhabdee jirti sirriidha. Matoo kaadireen biyyaa baay'ee nu waliin haasofti bilbiltee nu dubbatti nu barreessiti Abiyyi mafaa nu hamatanii Shimallisiin fa'aa isaanuu mootummaa bakka hundi isaanii sadarkaa irraa gadi jiru wal hamatu biyya akka hin jirre akka jiddee jirtu sitti immoo
immoo qaamni tokko tokko immoo qaamni kaadireen immoo lafa fudhateeru ka lafa baay'ee fudhatee gurguratee jiru hedduu isaanii maal godhani isa kana wannaa godhaniifi jechuudha. Isa kana akka wanti sun sirrii ta'ee akka biyyattiin baay'ee guddattee akka biyyattiin qabeenyi isii guddaa ta'ee tokkotti baay'ee kaasanii haasa'u. Kanaaf wantoota akkanaa kanneen irraa of eeguun gaariidha jedhee yaada. Kun kan hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa qophii of argaati. Qophii of argaa kiyyaatiin adhaatiin yaa'u akkuma argitanii wantoota waa'ee namoonni miidiyaa kanarratti yaada waliif kenninu walaa qusannu yaada jedhu qabadhee dhufeeti. Kanaaf dhimma obbo Habtaamuu Lammuu Jawaar irra kenne ilaalchisee yaa'u haga tokko jibbiinsa jara Habtaamullee qabaadhee osoo hin taane bifa kanaan yoo walitti dubbannee jenne immoo diinni maal nu godha yaada jedhu ibsachuu barbaadee asirratti dubbadhee naaf golchaa yoo dogongoree yaa dhiifama sumaan dhiifamaa namoota maqaa keessan dha'eellee dhiifama gaafadha. Sababni isaa maali? Fakkeenyaaf fayyadame malee namoonni akka amma wanta isin gootan kana namoonni baay'een borullee dhufanii godhuu danda'anii immoo deebitee kun maal godhaa Oromoo wal nu dhabsiisaa wal nu dadhabsiisaa deema waan ta'eef isa sana hambisuu fi yeroo ofafuu sagantaa biraallee hojjetuu danda'a. Habtaamuun dhimma kanarratti garuu osuma waan wayii yoo Jawaarullee yoo dogongore Abiyyillee yoo dogongore eenyullee yoo dogongore osoo jara lamaan Shimallisillee yoo dogongore oduu jara lamaan iyyuu goluu baatte miidiyaan akkasi miidiyaa yoo jennu miidiyaa irra gaafa hojjennu miidiyaan goluu miti. Garuu akka amma argineet miidiyaan qaanqeeshoo yookaan bokkuun maltii miidiyaa amma golee jira jechuudha asirratti. Miidiyaan gaafa gole sadarkaan miidiyummaa isaa kufee ta'a. Baay'ee kufa gadi kufee jechuudha. Maafiifi qaama fuuyyuu wal qixxeessee dubbachuu qaba malee tokko duulee tokko hotti duulchisuu hin qabu jechuudha. Yoo akkas ta'e miidiyaa kaadireetii jechuudha. Kanaaf kanniiniif irraa dubbadhee naaf olchaa sagantaan kiyyaa addaa tanumaa yeroo biraa immoo waa'ee kitaaba obbo Jawaar Muhammad ilaalchisee amma muddee 26 Jarmanitti gaafa 28 Neezerlaand fi akkasumas Norwee Osloo gaafa 4 hin jira kanneen irratti yaadota jiran Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa yoo danda'anne dhimmoota kana kallattiin isinii tamsaasuu yaalla. Karaa miidiyaa Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa laayivii yookaan waan karaa dandeenye hundaan sagantaa sana kallattiin isinirra dabarsuu yaalla. Nu hordofaa asumaan subscribe godhaa. Share godhaatiiti yaada kana namoota hunda biraan naa gahaa isiniin jechuu barbaada. Sagantaan kiyya kanadhaa kanumaan goolabaa naaf olchaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha.